irratti argamanii namoonni jajjabaan akka yaadataadha. Yaadataan beektan kan deengaddaa platinum eebifame muraad isaanii jechuudha. Brighton limitedidha. Yaadataan kan Ali Birraa eega dhukkubsatee fi asidduu qaama mootummaa kamii olitti osoo mootummaan cinaan dhaabbatiin wallaanaa jiru jechuudha. Durirraa kaasee hanga ammaa kan jaarraa abbaa gadaa gaafa du'ee reefka isaa alarraa baadhatee reefka bitee biyyatti galchee akka awwaalamu taasise. Ka artistoota gurguddaa Oromoodhaa dagatamanii fi namni ilaaluu dhabame hunda bakka hundatti wallaanu abbaa hiyyeessaati, abbaa miskiinaati. Arallee Jeneraal Taaddasaa Birruu Faawundeeshinaaf miliyoona takka arjoomee jira. Rabbiin gubbaan haa ida'uuf mucaa kana. Mucaan kun nama sabaati, nama ummataati, nama haqaati. Wanni inni jechuu barbaade garuu Jeneraal Taaddasaa Birruu dhugaadhaaf qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruu haqa sabaatiif qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa barnoota ummataatiif qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa hattummaa balaaleffate. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa walqixxummaadhaaf qabsaa'e. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa ummata Oromoo hundaaf qabsaa'e. Namoonni tokko kaattummaa keessatti lixan ka gandaan qabsooftan kaayoo Jeneraal Taaddasaa Birruu kanarratti haasa'uu godhuuf yennaa yaaltan akkamii isin hin dhibne dubbiin ትንሽ ግራ ላላችሁ jechuun frankly jechuun talk show tokko banuu barbaadamee taadi talk show tokko yoo lubbuun jiraadde kaniin an banuu barbaadu maali akka Trevor tokko akka Ameerikaa tokko presidentootaa fi prime ministeroota warra waaqoo qopheessu adda addaa kana waan isaan dur godhanii fi waan isaan amma godhan wal cinaa fidaa irraa haasa'uun fadha silaan television xaabiyaa akkasii faa banuu barbaada inshallah fuuldura yoo rabbi jedhe maaliif annama waasoo daatu miti nama iftoomaan dubbatu so entertain godha nama dhugaa itti himta jechuudha. Amma hattuun Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti argamtee yoo haasa'u goote annan dhiba. Jeneraal Taaddasaan dhugaaf qabsaa'ee hattuun achirraa maal haasa'u goote faallaasaati jechuudha. Jeneraal Taaddasaan uummata Oromoo hundaaf qabsaa'ee namni gandaan kaabinee ijaarratu gandaan ijaarsa adda addaa oofu ijaarsa diinagdee oofu ijaarsa maarree oofu ijaarsa baankii oofu ijaarsa waa'uma hunda gandaan oofu achirra dhiyaatee Jeneraal Taaddasaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Kaayoo Jeneraal Taaddasaatii fi namni achirra dhiyaatu wal faalleessaa jechuudha. Wal dhooyti jechuudha. Jeneraal Taaddasaan Oromoo hundaaf qabsaa'e ati gandaaf qabsaa'aa achirratti Jeneraal Taaddasaa bakka bu'uun hin taatu jechuudha. Jeneraal Taaddasaan hin hanne hattuu miti shirtuu miti. Ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha. Nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu behind ደስ ይላል። አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው። ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም። ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም። ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም። ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም። ጀነራል ታደሰን አባ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ኬኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገሩ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ኩን ኢሳ በከቡቴ በከሰኔና ዳበቱ ሀቱ ታቴ ጀነራል ታደሰን በከቡ ወግዘየቱ ቃኝዳ ጀነራል ታደሰ ፊ አቲ ወልጭና ዳበቹ እንደንደይሰን shirtuu taatee ati bakka san gisee jirtu qaanyidha. Siif galaami namichi sirraa dubbachuu jiru kun qaanyidha. Hin fakkaattu walitti yaatan abbaa feetetee Jeneraal Taaddasan gandummaan qabu. Jeneraal Taaddasan hattummaan qabu. Jeneraal Taaddasan kijibummaan qabu. Jeneraal Taaddasan sobdummaan qabu. Jeneraal Taaddasan gooxii gandaan jaarratu. Jeneraal Taaddasan ka ummata hundaati. Jeneraal Taaddasaa kasabaat ati ka gandaa taate ka gooxii taate diinagdee gandaan jaara baankii gandaan jaara waa hunda gandaan jaara waa hunda gandaan godha iraata gandaan nyaachaa ayonum yanta ayonum
achirratti argamuun qabdu qaanyidha gaashee. So waan akkanaaf irraa eeguu qabda. Nama si gorsuun qabdu natti fakkaata. Kiyyuma kana gorsa godhadhu bakka san irratti argamuun qabdu. Yaa'u si jaalachuu baadhullee sin jibbu'an. Yaada keen jibba malee dhuunfaa kee sin jibbu. Adeemsa keen jibba malee namuma kee sin jibbu. Na biraa galata hedduu qabda. Ulfina sii qaba. Ammoo ati uummata Oromootiif hin taatu. Saba kanaaf hin taatu. Gandaaf ni taata, qe'eef ni taata, maatiif ni taata, miizeedhaaf ta'uu dandeessa. Miizeeta keetiif jechuudha. Isaaniif ta'uu dandeessa garuu uummata biraatiif ta'uu maqaan dandeenyeef ati fiifuu hattummaa keessa cuubamtee Jeneraal Taaddasaa faarsuu hin dandeessu. Ati kijibaa uummatatti Jeneraal Taaddasaadhaaf haasawaa godhuu hin dandeessu. So Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa nama goota, nama haqaa, nama dhugaa. Qabsoo sabaatiif qabsoo haqaatiif wareegama kafale isa faa warra dhugaaf qabsaa'utu irraa haasa'u malee ati achitti haasa'u gizee gootu kaayoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Ejjennoon keetii fi kasaa wal faallaadha. Daandii tokkorra hin jirtanii ati dhihaa jiraattu inni bahaa jira. Saniifuu waan akkanaa silaa nama sitti dhiyaatus gorsuu qaba. Maaliif bakki kun sin fakkaatu irraa dhaabbadhu. Ati ni hattaa, inni natu, ati ni kijibdaa, inni kijibu, inni ka uummataati, ati ka qe'eeti, ati ganda deeggartaa, inni ganda deeggaru, ati miizeetu jaaromsitaa, inni immoo uummata barnoota barsiisaa. Siifis Jeneraal Taaddasaa walitti hin deemtanii dhaabbuu bakka sanitti mul'atanii qaanyiidha. Namni siin jechuu qaba sila. Nama siin jiru maqaan qabneef an sirraa rifadhaa siiniin jechuu jira. Kiyyuma kana gorsatti fudhu bakka hulii bakka kanatti yaa duwwuma akka amma deeggartutti dinagdee fi maaliin duwwarraa deeggartutti deeggari malee hin harkamin. Maaliif gatii nama silaa wareegamee san bakka dhorkita hin fokkista qophii san fokkista qophii saniif ulfina dhorkita. Amma silaa ati achitti argamuu baattee namoonni hedduun miliyoona meeqa kan nu ture. Kan 100 jedhee miliyoona jedhata kan 500 jedhe maaliif namni gizee achisi argu maallaqa kan nu san irratti kaati hattutti fakkaata. Maallaqa kan nangana siituu raahata sitti fakkaata. Namni ni rifata baadhaa beek. Maaliif achi jirtaame ati hattummaa maqaa beekamtuuf waa hattatti maqaa beekamtuuf muuxannoon keetilleen hattummaa maqaa ta'eef ragaan mul'istus ati hattuu maqaa taateef namni achitti waan kan nu kana kaati hattusaa. So ni kusata jechuun nanarraatu deema. Jeneraal Taaddasaa Foundation fi mitika kan nu jedhee namni 100 jedhee dida. Akkas jechaan turre har'a namni hedduun 100 hanga yaadataan miliyoona hin jedhinitti namni way dubbate. Sodaa keeti achi mul'achuun qabdu. Maaliif hattuun gargaarsa guuruun qabdu bakka gargaarsaatti mul'achuun qabdu. Bakka kana silaa firraa eedee gaaruma jechuumaa fi yaa gorsituun qabdu namuu sin gorsu. Nuti immoo si jaalanna si kabajna gorsa keenya kana sirriitti nu fudhu. Uliidhaaf bakka gargaarsa adda addaa foundation adda addaa waan ergitunuma ergi malee akka naannootti ati achitti yoo mul'achuu baattee yoo ergullee baattee achitti mul'achuu baattee galiin foundation saniif argamuu guddaa ta'a. Ati argamuudhaan kasaaraan guddaan dhufa. Namni kaatii niiraa sanirraa waa qoddattu seeti waa qusataa kasaaraa gamanaan hin fidinii innaa bakka akkasitti huliin argaminii siin jechuu si gorsuu barbaanna kabajamoo keenya. Yaa'u obbolummaadha wajjin jechaadha. Atuun fudhattu yaa'u feetee fudhatta feetee dhiistaa nuti sitti himnaa jechuudha. Kan kanarraa hafe akkumaan jee obboleeyyan kiyya amma booda wal agarra zaata akka ta'ee jira. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Akkumaan jee viidiyoon paartii 10 waraabame hundi qophaa'ee nyaachifamee taa'aa jira. Waa hunda yeroo takkatti hin dubbatan, waa hunda yeroo takkatti hin himan. Duuti Haacaaluu akkam eenyuun akkamitti akka taate hunda waraabamee jira. Warri waan kana keessaa tapha qabu hundi maqaan isaa dhawamee jira. Waan takka yaadinaa viidiyoo waraabamee taa'aa jira. So hin ba'a dhugaan hin ba'a. Arrumanuu haa baatuun hin taatu. Siyaasaan akkasii tursiisaa waa baasan amma immoo yoon an du'ellee wanni na keessa jiru akkan duune hunda viidiyoodhaan qopheessee uummata kiyyaaf bakka hundatti nyaachifadhee
warra amanamoo bira taa'aa maqaa jirtuuf viidiyoon waa takka yaadina yoo